boyni amshir obboleetti tan mata qabbayni. Boyni waan jiru madot. Amshir boyniti. Ah. Yaa carraa shamara kennaa wallahi. Ani dubbu kiya. Hai, ummata tajaarana. Kaffala ya Oromo. Gaafa mootu kutee kubbaa kiyya sintaa baasa. Sababuu jaafanaatti Wallahi. Tunoo maal taate mucayyoo maal taate? Maal taate obboleetti? Mana kafiilatti na baasee mucaan tokko Mokonnin Girmaa Haayiluu jedhama. Maabullaa gixaa kudhe ashaaraa lama gixaa kudha jaha hojjeta. Mana kafiilatti na baasee gaafa dura na ergu hojii siimii kafiila kiyyaa hundumaa caccabsee achi mana kafiilaa mana hojii na galchee mana hojii sanii birrii kiyya hundumaayyuu guurratee gaafa taaritti ani hojjedhu jedhee iddoo jijjiirrannaan kootu birrii kenne kaltanaan dura sirraa nyaadhe kootu sii kaffalanaan jedhee shaanxaa keetis kootu fudhadhu ijoolleen illee injirti ayyaanaa jedhee natti kakate achi gaafan ba'u wanni namni namarratti raawwate yoo haati baatee dubbatte viidiyoo kana gadi si lakkisa yoo haati waa'ee birrii kana gabbaatee dubbatte naan jedhee viidiyoo kana na waraabe silkii kiyya siibii wajjin narraa fudhate araboota dirasii irratti na erga namni inni irratti na ergine hin jiru warra kiyya irratti na erga ishiin ammaan booda tassaarraa kutadhaa ishiin ammaan booda kunoo siraan ishii kanaa jedhee warra kiyya irrattis na ergaa forfaayilii na godhata mala naa baasadhaan mala dhabee jira mala naa baasadhaa malee umaan qabu mala naa baasadhaa fala naa kennaadha namni waliin kabajama malee biyyeen hin kabajamu maluma. Obboleetti qoy mee obboleetti tiye qoy ati ijoollee eessaati? Ati ijoollee eessaati? Inni hoo ijoollee eessaadha? Hin beeku takka walloo jedhaa takka kaan jedhaa Oromoo beekee Oromoo fakkaata yoo Amaara beekee Amaara fakkaata biyyi isaa. Galatoomi qoy takka walloo jedha. Qoy tartiibaan dhaabadhu. Takka walloo jedhaa takka maalii siin jedha. Okay. Wal fuutan moo ilmoon kaisaati? Ilmoon kaisaati? Anjalaha na barabootati ya na rabootati. Amma inni ka arabootati. Okay. Amma ati hoo maal taate sila maal taate ati fakkeenyaaf maal taate? Warra kiyya irratti na ergaa. Ana itti maa zinjidha ana itti maa dhageeffadhu afarsaa. Dhagee afarsaa. Si malee hin beektaati mucatti. Ani beeku garuu keetiin keessa jira. Yaa dhiirota shaarmuta. Ani keetiin jira bakka isiin jirtuun gaafachuu barbaadeeti malee. Lubbu boota garee ijaarree ani keetiin jira kunoo suuraan irraa qabu guddisa. Qoy hundi keessan beektas gabbaa amma tokkoffaadha. Mucattiin tuni dhalattuu Arsii Boqojjiitii jetti. Amantaan isii ijoollee kiristaanati. Mucaan amma yakka kana irra dalage kun amantaan isaa muslima garuu amantaa jijjiiratee jetti. Biyyi inni ta'e hin beeku jette yoo barbaade Baale himata yoo barbaade Arsii himata yoo barbaade Walloo himata kutaa inni itti dhalate takka illee hin beeku gaafa awwala na shawwadee osoo gadi bahi dalagadhu yoo ala baatee dalagatte mallaqa guddaan dalagatta mana kontiraataan taa'ennaan jedhee mana kontiraataa keessaa fuudhee na baasee erga manaaf kontiraatatti fuudhee na baase achi boodatti isa bira taa'ee dalagaa seenee dalagaa tanallee achitti madaamiif na bitee mallaqa akka ani nagaree na godhaatiin ture gaafa ani mana galee jedhetti mana galee shaanxaa fudhee isa biraa baya jedhe giddiin qabee achitti viidiyoo na waraabee guree akka gudee dallee narratti raawwatee jetti. Riigala Oromoo. Kanaafuyyuu viidiyoo kana ani dabalatu. Insi danda'a. Cara buat bakka bineensa kana